baay'eetu ama. Baay'eetu namoota tunutti hin dhukkubsatan nun jedhani giraanchiidhaan deemaa jirtan maal taatan? Baaburaan na dhahe. Baabura kan midhaan daaku kana? Bakka sadiitti cabee sanatti qabee lafeen ala ba'e. Si gaditti sana qaqqabtee baqaayite. Cabee asitti illee cabee kana sibiila kana asii keessa galchanii biloonii asii jala jilba jalatti illee asitti illee biloonii afurtu galeet kun sibiilli keessa jira. Fakkeenya kun luka isillee ilaaltanii asitti daarama ta'ee jira. Kun asitti morma daaraa ta'e kunillee asumatti daaraa ta'e lafeen asii kun ala ba'e. Lafee kana asii achitti deebisanii asii sibiila asii itti galchanii kun asillee wanni jira agartanii kun amma biloonii hidhan. Kunillee asiin kabiloon hin hidhan. Kunis asiin kabiloon hin hidhani. Sibiilli immoo akkanatti as keessa gadi jira. Amma sibiila kanatu as keessa jira jechuudha. Sibiila kana jira. Amma manni yaalaa maal isiniin jedhan? Manni Doftor Kadiiriin na ergani. Manni yaala hospitaala. Maaliif achi na ergitan jennaan yeroo dura dhiiga coccobsitu san si yaallee jirra. Amma algaa bootan hin jirreef waan hin jirreef achitti sibiilli kun rakkoo irraa waan ga'uuf achitti fudhattee keessaa baasuu qabda naan jedhan. Amma sibiilli kun keessa jira. Keessa jira. Keessaan baane. Hin baane. Fachuu dadhabe. Humna dhabe. Birrii meeqa isin gaafatan? Qarshii 80,000 irraa kadhadhee 60 na deebisa. Kadhee sanuu itti 60,000 boo'ee sanuu itti boo'ee. Sibiila kana baasuudhaaf jechuudha. Baaburri kun namichi abbaan baabura kanaa isin hin gargaarre isin hin deeggarre moo? Abbaan baabura kanaa nun deeggarre. Guyyaa saniif qarshii tiraanspoortii kennee jira. Amma narraa hafee narraa dheessee jennaan ergasii bakka hin gaafadhe abbaa seeratitti jechuudha. Mana murtii abbaa gadaatitti gaafadhe. Murtii kana naa kennan. Qarshii 130 hoolaa dhiigatiif damma tiitulii tokkootiif uffata dirra ishii muluu kana murtee kennanii mana murtii idileetitti fudhatee kanaan immoo natti murteessa. Kana mana murtii idileettu deemii galii niitii tegi badadhadhu jedhanii kanaan natti murteessa. Ofii yaalladhu malee namichi si kaffaluu hin danda'u. Hin danda'u naan jedhan. Birrii dhabeetiin kun amma na nyaata jira halkan guyyaa irree kan argadhu na fixaa kun jilbaan gaxxaa yoo ta'uu hin dandeenye asirraa haga asiitti qalbeetuma na qafi bakka na dhukkuba. Halkan illee isin dhukkuba siin nyaata. Halkan maa guyyaa iyyuu hin jedhu na muddee jira. Waa hojjechuu hin dandeessan. Mana keessa sin deemtan. Qe'ee keessa akkana gabbayee oliin deebi'a. Amma fuma maallaqa kana ittiin baafachuudhaaf dandeessan namarraa gargaarsa maan arganne? Gargaarsa amma argadhee jira. Wanti an argadhe kunoo osoo hin qabne haqa rabbiiree dubbatu wayya rabbiin jala ta'anii onni jedhanii qarshii kunoo asirra jiru kana qarshii 24 qofa sanuu keessaa isiin nyaataa anis nyaataa lubbuu qabna kanaan akkanatti kadhadhe kan argisiise kadhadhe macarrashaa guyyaa isiin na hojii deemuu dadhabde bakka bu'ummaa kunoo naa baasanii kun bakka bu'ummaa haadha warraatiif abbaa warraa jechuudha. Bakka bu'ummaa kana naa baasanii deemitii deeggarsa gaafadhu hawaasa macarrashaa suuqiitti makiinatti mana baaburaatitti akkanatti deemee gaafachaa jira qarshii 24 bicha wanni kun isin achirratti argitan tanii achitti akkanumatti jira. Maatii ja'a qabdan? Kunoo takka torbaffallee. Aan baatuu hin dandeenye? Gizee bakka teettutti malee ofii kiyyaa deeman. Ofii baattanii deemtan? Ofii kiyyaa baadhee deeman. Egaa akkuma argitan maatiin kun baay'ee miidhamanii jiru. Qaama miidhamummaan kun immoo egaa guyyaa keessa mana baaburaa midhaan daakuu dhaqaniitu baaburri sun akka carraa qabeeti jechuudha kan isaan miidhamanii jiranii. Kanaaf namoonni viidiyoo kana argitan akka isaan deeggartan isiniin jenna. Har'aa fi Burtuqee Ijaaraa kan jedhamtu biyya alaa jirti amma. Waan hin qaburraa jettee isiniif qarshii kana isinii ergitee jirti. Ishee eebbisaanii. Rabbi barakaa isii haa godhu. Deebiitiin bakka isiin fuute kanatti agartee rabbi haa deebisuu fi amma irra jiraa kennama rakkoo keessaa rakkoo lama tokkoffaa fayyaa ishiiti lammaffaa bara gaddaa jookii lamaan hawaasni kun naa wantii jedheet akkasitti naaf hocaasanii san rabbi fudhate san amma samoona kana asitti dhufnee mucichi ammas dhaabatu kun jechuudha inni xiqqoo firooma waan qabnuuf asitti illee waa 50 walakkaa nuu kennee kaan daabboo godhannee boorsaa keessa kaannee akkasii kadhaa deemnan kaan immoo maatii qe'ee jiru maatiin kun kunoo kama argitan kana maatii jiran jechuudha maatii jiran kana gimmaasha erginee fi akkasitti deemaa jirra kana hunda immoo gandi qabaleen keenya jechuudha kun akkanatti gizee gallu maatii keenya nu gargaaraa yoo nu deemnu waa nutti darbaa akkasitti jiraachatin hin jirra kana nuu kennuuf keessaniif immootu itti gammannallee agartaniitiin galatoomaa ulfaadhaa
balaa tasaa rabbi isiniin haa didu agartee bakka isin fuutan kana waaqayyo isinii haa deebisu isinii haa kennu agartanii nu gargaaruuf nu maddii dhaabachuu keessaniif itti gammannaa jedheetiin yaada koo kenna. Rabbi sifaanaa ta'u isinillee obboleettiin keenya kun biyya alaa jirti. Ishiidha kan kana isin erge sirriitti eebbisaa ishii galateeffachuu qabdan nuun miti. Rabbi barakaa isii haa godhu. Rabbi barakaa isii haa godhu. Rabbi isii haa kennu. Agarteetiin birrillee sirrillee waa hunda rabbi ishii haa kennu. Nama agartee hawaasa bira dhaabate nama rakkataa bira dhaabate rabbi bira dhaabata. Nama agarteetiin guyyaa keessa akaal godaalii taate miceewwan tun akkanatti hin dhalanne abbaan qabeenyaa kun immootu bakka feetan bakka garaan isin yaade deemaan gaafadhaa jedhee jennaan harka kennanne hawaasa jala harka qabanne agarteetiniin hawaasa jala rabbi harka isiin qabachiisini rabbi barakaa isii haa godhu. Bakka isiin itti fuute kana rabbi itti haa deebisu rabbi isii haa kennu nama akkanumatti rakkataa gargaaree rabbi ishii gargaaru rabbi haa taasisu. Agartanii nu dhuftanii nu gaafachuuf nu daawwachuuf nu laaluuf rakkoo keenya maddii bira dhaabachuu kanaaf itti gammannee jira. Ayyoo duraa yaada koo kaafadhee waan biraa keessa seenee ishillee gara warraa deemi jedhanii haati jirtu abbaan dulloomee manatti galee ijoolleen obboleeyyanii immootu harka qalleeyyiidha. Waan godhu wallaalee akkatti gandarra deemeetiin jiraachatiin hin jirra. Nu bira dhaabachuuf keessaniif itti gammannaa isin jaalannaa rabbi immoo harka isin haa qabu. Mucayyoo tan agartee mucayyoo agarteetiin bakka faafayaa addunyaa kanaa ishii rabbi haa taasisu. Amiin isinillee nu jiraadhaa ilmoon keessanillee rabbi isiniif haa guddisu. Kana caalatti immoo nama waaqayyo garaa isinii laaffisee isin gargaaranii nama sibiilli kun isin keessaa bahe isinis fayyaa taatanii ijoollee keessan jiraachifattan rabbi isin haa taasisu. Nuti sammuu humna keenyaa isin bira dhaabbannaa rabbillee isin biraa dhaabbatu. Fayyaa nu ta'a. Galatooma. Nagaa ta'a.